Jawar. Jawar Directora OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo, qabsaa'aa Oromoo, isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa. Jawar Mohammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaada. Akkasumas OMN'n qabsaa'aa saba Oromooti, miidiyaa qofa miti. Har'a waliin gaarreeffannu nuti doofa miti, nuti jaamaa miti, nuti wallaalaa miti, warra nu galeeru, warra waa hunda beeknu. Kana ni dhama'aa jiru saba Oromoofi. Kan Jawar dhama'aa jiru saba Oromoofi. Kana baruun dirqama, kana baruun hayyummaadha, kana beekuun qaroomina. Qaroomina kanaan qabsoo keenya karaa tarsiimaa ta'een wal gargaarree, wal deeggarree dargaggoonni Oromoo nuti fuuldura keessan jirru obboleessa keenya Jawar dabalatee kaan dabalannee qabsoon ummata keenya duraan dursinee qabsoon tokkummaan saba Oromoo ija godhachuu jalqabde kun akka isheen hin dhaamne waardiyyaa taanee dhaabbannee eeguu